Ijoollee kana namni wallaaltan hin jirtanii hin beektu. Ijoolleen kun jaalalleewwan jechuudha. Akka nuti miidiyaa kanarratti argaa jirrutti mucayyoon jaalala dhiyeessitee fi gaaffii jaalalaa innillee irraa hin qeeballes hin qeebalus hin jennes gaaffii jaalalaa harkaas hin fudhanne. Hin fudhadhus hin jenne jechuudha. Giddu lammanitti hambisee jechuudha mucayyoo kana. Maaliif akka obbolummaa, akka obboleessaa, akka obboleettiitti si gargaara yookaanis immoo akka hiriyaatti si gargaaruu danda'a. Waan itti barbaadde si bira dhaabbadha jedhan yeroo hundumaa jechuudha. Lubbuyyee jedhanii lubbuu hundumatu namaan jedha jechuudha. Lubbuu jedhanii walii barreessu namni wal jaallatu tokko lubbuyyee lubbuu walii jechuun waanuma jirudha jechuudha. Hundi keessaniyyuu hin beektu. Egaanii mucaa kana guyyaa har'aa jechuudha ijoolleen Harargee mucayyoon Harargeedha. Inni Arsiidha. Miti yoon dogoggoruu baadhee koomentii jalatti naa barreessaa. Inni Arsiidha isheen Harargeedha jechuudha. Ijoolleen Harargee maal godhu gurbaa kana har'a gastii irratti waamanii viidiyoo kana waraabee fidee jennaanii na duraa gubatee silkii kogguutee gaafan viidiyoo dileetii godhu faana walitti qabee appilikeeshinii ittiin dileetii godhu waan jiruuf walitti qabatee na duraa dileetii ta'e malee waraabeen ture jechuudha. Daqiiqa 16 iyyuu waraabee maal jedhu ijoollee kanaanii ijoolleen kun mucayyoon jaalala dhugaati jaallatti jirti. Ati immoo birrii guruupii garee hiiteetu birrii maallaqa sassaabaa jirta. Mucayyoo kana kennuufi mucayyoon maallaqa hin barbaanne jaalala sirraa barbaadde malee jedhaniinitu gaaffiitti dhiyeessanii jechuudha. Mucaa kana ijoolleen ganda isaanii jechuudha ijoolleen Harargee jechuudha. Mucayyoon kun goddaamtee jirti. Mucayyoon kun ani isaan barbaada yoon isatti hin heerumne yookaan immoo yoon inni nan fuune of najjeessa jettee amma dubbachaa turte jedhanii isa mana isaatti mana isaaniitti waamanii jechuudha. Mucicha mana isaaniitti waamaniitu isheen maal rakkatte isheen maal dhabde jaalala keeti malee kan maraachaa jiru jaalala keeti malee isa kamiifituu hin gargaarra jetteetu mana banattee guruupii keessaan waasaappii niitee maallaqa namarraa sassaabda. Isheen si jaallatte malee maallaqa hin barbaanne. Mucayyoon kun rakkoon ishee maanni jedhanii gaaffiitti dhiyeessanii jechuudha. Rakkoo tokkoyyuu hin qabdu, fayyaa qabdi, hin dalagatti, hin hojjetatti, rakkoo hin qabdu. Maalii kaniti agargaaramtu jettee maallaqa walitti guurtee jennaani. Achumarraan inni immoo deebii maal deebise seetu anisuma saanaa saayinaa saaraa inni immoo maal deebise beektu ani mucayyoo kana isa obbolummaa wal jaallanna. Jaalala dhugaa miti isa obbolummaa wal jaallachaa jirra. Jaalala dhugaa ittis ookee naaf himtee jirti. Sin jaalladha sin jenneeni sin jaalladha sin jenneeni jedhe. Akkasumatti walii wajjin jiraachaa jirra malee ani isa obbolummaa yoo waa gargaaruu ta'e yoo sin gargaaruu baattaniyyuu ani ofii kiyyaa waan hin godhee fi akka isheen biyya galtu akka isheen biyya deemtu akka isheen haadha isheetii bukkee deemtee waan barbaadde hojjetatte nagaddee jiraattu ani yoon jaalala dhugaa kennuufiif baadhayyuu jaalala obbolummaa jaalala hiriyummaa tokko nan gargaaraa jedheen isin dhiisaa. Isa garee hiitan jettanis dhiisaa hin barbaadu. Garee keessanis hin barbaadu ana ofii kiyyaayyuu gargaaree nan galchaa jedhe. Mucayyoon immoo gargaarsa hin barbaadu si jaalladhe jettee jennaan isa kana anaaf iseetu beekaa jedhe. Isa kana anaaf iseetu beekaa. Ani jaalala sin jaalladha jedhee sirraa sin qeeballee sin jaalladhu jedhees immoo ofirraan fageessine jedhe. Giddu lammanittitu jirra. Kanaafiyyuu yoo gargaarsa seeratti gufuu ta'uu barbaaddani dhiisaa anu biyyan gasha anu nan gargaara. Waan isheen feete waan isheen na ajajje waan isheen barbaaddu anummaan iyyuu qofaa kiyyatti nan guutaafi kanaafuu keessan galinaa keessaa ba'aa jireenya kootii fi jireenya dhuunfaa kiyya waan ta'eef waan isin ilaallatu galchuu jedheen ijoollee Harargee ofirraa deebisee jechuudha. Mucaan kun akkuma beektanii fi akkuma waliin beennu lubbuyyee jedhaniitu waliin taphatu jechuudha. Mucaan kun akkuma beektanii lubbuyyee jedha maqaashee gaaffii jaalalaa dhiyeessiteefii turte. Dubarri tokko yookaan immoo shamarri tokko akkuma dhiira jaallattu isheen utuu hin cinqamin utuu garaa keessatti hin qabatin gurbaa kana jaallattee jaalala ishee ibsiteefii jirti jechuudha. Karaa gabaabaa ibsiteefii jirti. Inni immoo jaalallee biraachuu qabaachuu danda'a. Jaalallee biraa qabaachuu danda'a. Kanarraan immoo qeerroodha. Ijoollee ola deemaa jirudha. Isheen immoo nama heerumee abbaa manaa dhiiseedha jechuudha. Akka dhageenyutti mucayyoon qabdi minaamin jedhanii dubbatu jechuudha. Mucaa qabaattuyyuu haadhiistuyyuu malee heerumtee baatee jirti. Namni ijoolleen tokko tokko irratti ka'anii kaleessallee an dubbadhee jennaanii maa dubbatte namni heerumee ba'ee lammatan heerumu jechuudha. Naan jettanii koomentii jalatti naa barreessitanii turtanii jechuudha. Akkas jechuu koo miti.
jechuun walaga odeetanii ani isiniif himaa ani akka kooti jaarsa qaba ilmoo qaba ati ofiif barbaadde naan jechuu dandeessu beektanii ofiif barbaadde waan naan jechuu barbaadanii fi ani jaarsa qaba ilmoo qaba ani hin barbaadu ijoollee jira ijoollee lafaa ol adeemtu ijoollee xoxobbee babbareeddu ijoollee keenya musliimaa kabajaan guddattee kabajanaatiif abbaan guddisanii kabajaan immoo mana keessa jirtu babbareeddu jira bar kan amma miidiyaa kana irratti baatee hin dubbanne isinummaa warra koomentii xaaftan kun babbareeddu jira bar dhugaa rabbii isaan kana haa fuudhuun jedhee wala ga'uun jedhe qasheen tokko heerumte baate miti kan ganaan heerumin dhabee taa'utu immoo jira sanii fi isaan haa fuudhuun jedhe malee hamaaf hin jenne ijoolleen tokko maal durbee heerumtee galte hin heerumtuu jedhe maal gochee heerumti tokko heerumte miti kalaas hin ga'a warri argatin argatu akka addunyaa kana irratti kan baay'atee jiru addunyaa kana irra shamara dhiirri waliin ga'u hin argine durba haftuu guutee jira kanaafuu wala ga'uu isiniin jedhe malee ani ofii kiyyaa barbaadee miti ati maarreedha ati maaliif akkana jettee durbee heerumtee galtee lammatan heerumtu maaliif heerumti wala ga'u inni heerumun immoo heerumu malee isheen amma maal gooti amma kanaafuu fataanii sanas ta'e kanas ta'e ani qoosaafin keessa gashiisini jedhee kanas ta'e sanas ta'e fataanii dhugumatti jaalala dhugaa waan jaallate natti hin fakkaatu ishinoo jaalala dhugaa jaallata innis iyyuu irraan qeeballe ka jaalala dhugaa irraan fudhanne bar obbolummaa jedha lubbuyyee obbolummaa jedhaan akka obboleetti xiyyaatti sigar gorsa baay'ee tokko gorsa mucayyoon hin dhageessu baay'ee tokko gorsa bakka gorsa isaatti iyyuu hin argamtu dhugaa rabbi otu tokkotti ol gahee iyyuu ittiin haasa'u ture inni akkuma argitan bareedaadha bifaanillee hojjaanillee wanti irratti tokko iyyuu hin qabu maashaallaadha isheenillee maashaallaa bareedduu cuquliisa bareedduu kuulleedha dhugaa rabbii otoo of qaqqabdee uffata babbareedaa uffattee diddiqattee of qaqqabdeeti wallahi maashaallaa baay'ee bareeddi fiiltara maleedha kan isheen noormaalii wallahi noormaalii viidiyoo baatee haasofti isheenillee bareedduudha mucaanillee bareedaadha garuu anaani waan jaalala dhugaa jaalatu nuti hin fakkaatu hin fuudhattanii yaaddusi meesinummaa namatti koomentii murteessaa nawaamti jirre isinummaa warri koomentii barreessaa dhuguma jaallata jaallatu inni iyyuu jaalala isaarraan qeeballe kama walumaan viidiyoo ilaalaa irratti lubbuyyee sin fuudhaa siif hin du'aa akkana sii ta'a jedheera hin jenne garuu akka obboleettii tokkootti rakkina keessa waan jirtuuf rakkoo keessa asin baasaa biyya Sumaalee rakkoo keessa jirti mana namaa keessa hojjechaa jirti akka keenya firdeemii miti akka Sumaaleedhaa fi amma biyya numtummaan keenya biyya Oromaa keessa mana namaa keessa hojjenna miti Sumaaleedhaa fi bakki nu jirru kun adda adda Sumaaleen biyya rakkattuudha wamaayyuun qabdu jechuun warri Sumaaleeyyuu biyya kana dhufanii hojjetu kanaafitu mucaan kun gargaarsaaf yaade garuu ijoolleen gara biraatti fudhatanii mucaa kana qilleensa godhanii ajandaa godhaniitu irraa odeessuutti jiru jechuudha dhugaa rabbii ammuma kana akka obboleettii isaatti ofitti qabee ofitti akka irraa dubbatee dhan gargaara jechuun isaa yoo tokkotti kalli walleedhee yoo dhiise hin danda'a kanaaf an akka kootti kanuma jedha waan hin jedhu tokkollee hin qabu viidiyoo isaanii waraabee fidanna wallaahi dileetiin duraa ta'ee akkas kaayyoon balleesse moo dhiifama naa godhaa koomentii jalatti naa barreessaa galatoomaa